Okey, ulfaadha. Maqaan kiyya Gabii Galatoo Tufaa jedhama. Bulchaa ganda Haroo Aalleeti. Gandi Haroo Aallee gandoota 19 aanaan sa'uu qabdu keessaa tokko yoo ta'u innis gara bahaatti magaalaa guddittii aanaa Asakoo irra kiiloomeetira 4 irratti argamti. Haalli oomisha qamadii nuti waliigala karoora bara kanaa qamadii jallisii yookiin jallisii bonee kanaan facaasuuf hektaara 1420 karoorri keenya. Raawwiin keenyallee hektaara 1420 100% keessaa baanee jechuudha. Isa kana irratti qonnaan bulaa hirmaate qonnaan bulaa 826 qonnaan bultoota walii gala qabnu 1980 keessaa 826 qonnaa jallisii bonee kana irratti argamu akkuma isin argaa jirtan kana jecha. Faayidaan tokkoffaan qamadiin jallisii bonee kun qabu jalqaba irratti nyaatamuuf danda'udha. Wabii nyaataatiif danda'u jedhee inisheetiivii mootummaan akka qonnatti qabate keessaa tokko. Inni lammataa immoo ka nyaatanuuf danda'een biratti immoo parsantii 35 akka qusatu kallattiin kaa'ameeti kan dalagamaa jiru. Akka waliigalatti qonnaan bulaan keenya kana hubatee hojjechaati ka ture hojjechaati kan jiru akkuma ammas ilaalaa jirtan kilaastarri amma nuti arginu kun kilaastara sirbaati ka jedhamu. Qonnaan bulaan odeeffannoo nu kennineef odeeffannoo waqtaa akkasumas immoo hubannoo nu kennineef chaalenjiin ture chaalenjiin baay'ee ulfaataa ture chaalenjiin jalqaba qonnaan bulaan itti amanne ture barootan darban kana irratti garuu bara kanaa fi bara darbe qonnaan bulaan itti amanee mataa ofiitiif qamadii kana oomishaa kan jiru. Waggaatti si'a 3 kan oomishamu akka ganda keenya akka aanaa keenyattis akka ganda keenyaa kanatti jalqaba qonna gannaatiin kan irraa ka'e xaafiidha amma lafa kanarraa akka ka'e xaafiitu kammuu masmara gadii agartan kana sayara gadii kana hunda kilaastara boqqolloo ture amma kilaastara qamadiitiin kan bakka bu'e. Itti aansee immoo amma kan itti aanu timaatimatu oomishamaa jecha. Itti aansee immoo qonna gannaatiin immoo boqqollootu oomishamaa jecha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya akkuma reefu asii yaadallee fudhachaa turtan si'a 3 fi sanii ol oomishuu dandeenye jira jechuudha. Hektaara giddu galeessan bara dheengaddaa kumtaala 46 ture akka ganda keenyaa kanatti malee akka yaa'u ganda kaan ol ka'uu danda'a gadi bu'uu danda'a beeku. Abireejjiin isaa kumtaala 46 ture bara kana garuu haaluma amma argaa jirtan kanaan qamadiin akkaataa dhaabiinsallee waan baay'ee fooyyee ta'eef hektaara kumtaala 51 ni argama jenneeti kayaan. Shuur 100% irraa fayyadamaati ka jiru. Akka kun irraa ka'een ka timaantimiin dhaabamu akka immoo kun boqqolloo irraa ka'een yookiin xaafiin irraa ka'een ka qamadiin kun dhufe waan ta'eef qonnaan bulaan ganda keenyaa nyaatanuuf danda'eera jechuu hin dandeenya. Inni kun eeriyaa kilaastara kana keessatti qonnaan bulaa beela'u tokko hin qabnu. Qonnaan bulaa beela'u qonnaan bulaa beela'ee yookiin magaalaa irraa shamatee nyaatu kilaastara kana keessa nama tokkos akka hin qabne isiniif mirkaneessuu barbaade jechuudha. Dhiyeessiin galtee qonnaa yaa akkuma waliin beeknu dhagaa aanaa keenya irratti rakkoo tokko hin jiraatu. Osoo xaa'oon jiraatu baate kan ta'u irra caalatti garuu kan fayyadamaa jiru xaa'oo namtolchee doddaa xaa'oo varmi kompoostii amareef ganama laalaa turtan san kan ganda keenya keessatti argamu kan sirbatti argamu kana amma inni kun isaan oomishamee jecha xaa'oo namtolchee tokkos gurdii tokko of keessaa hin qabu jecha. Kan amma isin argaa jirtan kun hundi isaa xaa'oo varmi kompoostii irraa argameen oomishamaati kan jiru. Galteen dhiyeessin amma calla guddistuu isin argitan kun calla guddistuudha. Galteen gama waajjira qonnaatiin nu dhiyaachaa jiru. Dhugaa dubbachuuf qonnaan bulaa irra mirkaneeffattan jedheetii yaada. Haala gaariidhaan nu keessummeessaa jiran jedheetii yaada. Walitti hidhamiinsa magaalaadha yookiin walitti hidhamiinsa gabaadha. Akkuma argaa jirtan kana karaan asfaaltii amma dalagamaa jiru kun ibin aanaa martii aanota ollaatti wal qunnamsiisa. Irra caalaan immoo akkuma reefu isinii kaase parsantii 35 qusatuun alatti nyaatan yoo ka danda'e bira kunnaan dhiyeessin yaga magaalaa abboomsaati. Yuuniin arbaa guguu jira abboomsa. Irra caalaan qonnaan bulaa keenya kasii kana bara dheengaddalee yuuniin arbaa guguutiif ka dhiyeessaa ture. Baranallee immoo ka qusatuu fi ka itti fayyadamuun alatti haalli walitti hidhamiinsa gabaa baay'ee fooyya'eetii yaada. Magaalaan asiin nu bira magaalaan abboomsallee immoo akka carraa ta'e nu bira waan ta'eef haala itti fayyadama walitti hidhamiinsa gabaa taasifame haala gaariidhaan jedheetii yaada.